Amajjii 16 bara 2024 ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya miiltoo dhugaa har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina dursa matoota oduun isin biraan gaha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa waraana mootummaa haleeluun injifannoo gonfate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaadhimamtoota siyaasaa fi loltummaan leenjisaa ture eebbisee dirqamatti bobbaase. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti humnoonni waraana mootummaa maqaa WBO waliin hidhata qabaachuutiin lammiilee Oromoo ajjeesuu itti fufani. Magaalaa Finfinneetti kan argamu warshaan halluu nifaas silkii balaa abiddaatiin manca'e. Daawwattoota keenya kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa waraana mootummaa haleeluun injifannoo gonfate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa amajjii 13 bara 2024 godina Arsii Bahaa Ona Jajuu ganda Alagaa Jooreetti loltoota sirna bilchaginnaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesuu fi madoo taasisuudhaan injifannoo gonfachuu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa Ona Gadab Asaasaa ganda Hulluuqoo iddoo addaa Guchii jedhamutti loltoota gartuu PP haleeluudhaan hojiin ala taasisuu fi meeshaalee waraanaas hedduu booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuutu ibsame. Kun kanaan osoo jiru amajjii 15 bara 2024 godina Wallagga Lixaa Ona Mana Sibuu ganda Waamaa irraa loltoonni sirna bilchaginnaa hawaasa nagaa ajjeesuu fi hiraarsuudhaan aangoo murna PP akka tiksaniif bobbaafaman lama miliquudhaan meeshaalee isaanii guutuu waliin WBOtti makamuun gabaafame. Ilmaan Oromoo humnoota waraanaa fi tika sirna bilchaginnaa keessa jiranis ajaja mootummaa fudhachuudhaan uummata ofii hiraarsuu fi umrii gabrummaa dheeressuuf hojjechuu mannaa hidhannoo qaban dantaa saba ofiif oolchuuf jecha akka WBOtti makamanis loltoonni kunneen waamicha taasisuu gabaasni arraata biyyoolessaa Oromiyaa ifa godha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaadhimamtoota siyaasaa fi loltummaan leenjisaa ture eebbisee dirqamatti bobbaase. Wayita sirni bilchaginnaa muddama keessaa fi alaan itti jirutti dabalee humni waraana isaa kasaaraa irra gahe dandamachuu dadhabee faffaca'aa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa eebbisiisuudhaan dirqama dachaaf bobbaasee jira. Irree fi gaachanni Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo amajjii 13 bara 2024 zoonii lixaatti birgeediin bakakkaa leenjifamtoota haaraa barnoota siyaasaa fi leenjii loltummaa kennaafii ture xumuree eebbisiisuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabaluu beeksiseera. WBOn zooniilee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo hedduminaan qabsoo hidhannootti makamaa jiraniif leenjii barbaachisu hunda kennuufiidhaan bobbaasuun ni beekama. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti humnoonni waraana mootummaa maqaa WBO waliin hidhata qabaachuutiin lammiilee Oromoo ajjeesuu itti fufani. Jibbaa fi balaaleffannaan bulchiinsa isaa irratti kallattii adda addaatiin cimuutti dabalee haleellaa waraana bilisummaa Oromootiin guyyuu kasaaraa haguuggataa fi abdii kutataa kan jiru gartuun PP uummata nagaa irratti xiyyeeffatee ajjeechaa fi hidhaa raawwatu itti fufee jira. Ajjeechaa suukaneessaa hidhaa fi dararaa lammiilee yakka tokkollee hin raawwanne irratti sirnichi godinaalee garaagaraatti raawwate irratti gabaasaa qindeeffannee akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qeellamitti amajjii 13 bara 2024 loltoonni raayyaa ittisaa kan Impaayera Itoophiyaa qonnaan bulaa obbo Shibbiruu Shifarraa Qixaa'oo jedhamu badii tokkoon maleetti ajjeesuun marfata magaalichaa irratti gatuu jiraattonni himanii jiru. Torbaanuma kana keessa Ona Gidaamii gandoota Borii, Abootee fi Qeellamitti namoonni 7 humnoota PPtiin ajjeefamuu kan himan jiraattonni loowwan dabalatee qabeenyaa uummataa saamuus ifa godhan. Odeessa baha Oromiyaa irraa arganneen godina Harargee Lixaa Ona Ciroo ganda Luugoo Bacceessaatti manguddoon Oromoo obbo Amiin Ibroo jedhaman amajjii 7 bara 2024 humnoota mootummaatiin qabamanii hidhaman hiraara guyyoota 2 irratti raawwateen booda amajjii 9 bara 2024 akka du'an maddeen gabaasaniiru. Weetamaatiin reeffa manguddoo abbaa ilmaan 9 kan adeemsa seeraa tokkoon maleettii fi badii tokko odoo hin raawwatiin ajjeefaman kana qorachiisuudhaaf hospitaala geessuuf yaalan waraanni PP maatii irratti reebicha raawwachuudhaan akka dhoowwitu barame. Odeessuma wal fakkaatuun amajjii 11 bara 2024 godina Matakkal Ona Dibaat magaalaa Qorqaatti dargaggoon Girmaa Heenook Guutaa jedhamu reebicha waraana mootummaatiin irratti raawwatameen booda borumtaasaa akka lubbuu dhabe maatiin himanii jiru.
Humnoonni mootummaa gochaa diinummaa ilmaan Oromoo irratti raawwatan itti fufuudhaan godina Arsii Bahaa Ona Heexusaa ganda qonnaan bulaa wal argii keessatti amajjii 13 bara 2024 dargaggoo hojii humnaatiin of jiraachisu Abdurrahmaan Nagaas jedhamu yakka tokko malee ajjeesan. Onuma kana ganda daawwii keessatti maqaa waboo deeggartu jedhuun namoonni Abbishuu Qaasoo, Abdulkariim Baatii, Sa'iid Abdulqaadir, Saalii Haajii fi Haaji Abbaas Haaji Naafoo jedhaman hidhamanii hiraarfamuu irratti argamu. Akkasuma namoota jumlaan ganda Haxxee Handoodee keessatti hidhaman keessaa Kaliil Mustafaa, Abdallaa Bakaree, Jamaal Faayyuu fi Siraaj Kadiroo kanneen jedhaman waajjira poolisii Onichaatti hiraarsamuu irratti akka argaman gabaasni miiltoo dhugaa dhaqqabe ni addeessa. Godina Harargee Lixaa Ona Gammachiis Araddaa Waliinsoo Haara Galfannoo ganda Jaarsoo keessatti ammoo amajjii 15 bara 2024 maqaa obboleessi kee miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun abbaa ilmaan 8 ka ta'e obbo Abdallaa Sheek Muusaa humnoota waraana PPT'n hidhaatti darbatame. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana jiraataan Ona Xuulloo magaalaa Hirnaa ganda 01 Sheek Nasraa jedhaman amajjii 12 bara 2024 waboo waliin hariiroo uumtee jirta jedhamuudhaan magaalaa Hirnaatti hidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Murni Bilisiginnaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhataa jiru dandamachuu dadhabuudhaan uummata siviila irratti maqaa deeggartummaa waraana bilisummaa Oromootiin tarkaanfii haaloo bahinsaa fudhatu kana bakkoota hedduutti cimsuu kan eeran maddeen gochi kun tarkaanfii abdii kutannaa fi kufaatii sirnichaa kan ifatti agarsiisudha jedhan. Magaalaa Finfinneetti kan argamu warshaan halluu Nifaas Silkii balaa abiddaatiin manca'e. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo Ona 10 keessatti kan argamu warshaan halluu Nifaas Silkii guyyaa kaleessaa balaa abiddaa hamaa isa mudateen qabeenya hedduun barbadaa'uun beekame. Balaa abiddaa sababni isaa ammaaf ifatti hin beekamne kana to'achuuf tattaaffii koomishiniin bulchiinsa yaaddoo abiddaa fi balaa Finfinneen taasifameen lubbuu namaarra miidhaa ulfaataa osoo hin geessisin to'achuun danda'ameera jedhan itti gaafatamaan kutaa opereeshinii damee koomishinichaa Ona Nifaas Silkii Laaftoo Amaan Guddataa yaada Dooche Oveeleef laataniin. Balaan kun ho'iinsa kutaa oomishaa jedhamu keessatti uumamerraa kahuu akka hin oolle kan eeran obbo Amaan sababni isaa ammayyuu qoratamuu irratti argama jedhani. Itti fufuunis balaa abiddaa kanaan namoonni muraasni aaraan ukkaanfamuu irraa miidhamuun ambulaansiidhaan gara buufata fayyaa geeffamanirraa kan hafe namni miidhaa hamaan irra gahe akka hin jirre eerani. Warshaan Nifaas Silkii Laaftoo kana malees naannawa galaanii warshaa biraa akka qabu kan beekamu yoo ta'u balaa kanaan kasaaraan mudate hammana jedhanii maallaqaan kaa'uun akka ulfaatu hojii gaggeessaan itti aanaa dhaabbatichaa himaniiru. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Waan nu hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa.
keeti yarra biraadamno jecha maqaa keeti yarra biraadamno abahoodha